Video editingii walitti fufiinsaanii guyyaa 30 isiniif dhiyaataa jiru keessa arri guyyaa 7ffaa. Barnoota keenya irraatiin immoo bilbila keenya tokkoon haala kanaan sagalee waraabaa, bilbila tokkoon immoo viidiyoo waraabnee isa kana akkamitti walitti finnee CapCut keenyaan akka editii goonuu isinitti agarsiisa jechuudha. Viidiyoon kun hunda keessa waan fayyaduu fi mallattoo favoraayitii tokkodhaan favoraayitii jala kaadhaa isiniin jedha. Akkasumas illee viidiyoon gadhiisaa vaariyaalii waan jiru waan ta'eef copy link share gochuudhaan repost gochuudhaan na jala dhaabbadhaa isiniin. Viidiyoo kana waraabuudhaaf maal goona jalqaba gaa bilbila keenya sakaa irratti sound recordii kan bilbila keenya irra jiru ni bananne jechuudha. Bilbila sattiini viidiyoo waraabaa irra immoo kaameraa keenya ni bananne jechuudha. Wal faana ni jalqabsiisne yoo wal biraafis rakkoon qabu wal faana jalqabsiisne garuu maal goona al takkaatii fi haala kanaan harka walitti rukunnaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf kana yoo waraabee al takkaan harka walitti rukute jedhee nama waraaba jechuudha. Namooti akkaawuntii kanaaf haaraa taatanii follow gochuun dagatiin akkasumas illee laayikii godhaa, koomentii barreessaa, favoraayitii jala keeyadhaa, hiriyoota keessaniif share godhaa, repost godhaa. Amma akkas jedhee waraabe soo kana booddee kanasi isa kanasi wal faana dhaaba jechuudha. Soo erga waraabne xumurree booddee annee CapCut irratti editii goone jechuudha. Akka itti editii goone musliitti agarsiisa na faana tura. Okay, jalqaba irratti CapCut keenya keessa gaseenne booddee new project kan jiru keessa ni seenna. Soo kanaan booddee viidiyoo keenya ni fudhanna. Kanaan booddee gara gadii kana aadii ni goona. Aadii erga goone karaa kana nu dhufeera jechuudha. Sagaleen kuni namooti akkaawuntii kanaaf sagaleen kuni kan isa duraa waraabamedha jechuudha. Kana booddee immoo maalan godha gara gadii kana audio kan jedhu kana tokkodhaani sound kan jedhu keessa nan seena. Kana booda mallattoon kun jirti, mallattoo kana nan tuqa. Ammas device kan jedhu kana keessa nan seena. Sagalee keenya isa recordii goone sana ni fidanne jechuudha. Fakkeenyaaf anko sagaleen koo kanadha waan ta'eef sagalee koo nan fidadha. Kana booda haala kanaanii dhufee naaf galee jira jechuudha. Ammayyuu maal gochuun qaba viidiyoo kanarraa sagalee adda baasuun qaba jechuudha. Kan adda baasuudhaaf dirqama al takka kana tuqeen gara gadii kana maalan godha extract audio kan jedhu nan barbaada jechuudha. Extract audio kan jedhu kunudha waan ta'eef kan nan tuqa. Kana booda maal ta'e jechuudha sagaleen keenya inni viidiyoo irraa adda ba'e jechuudha. Viidiyoo keenya irraa okay haala kanaanii adda ba'ee jira jechuudha. Inni kun sagalee isaanii faayila keessaa fudhadheera. Inni kun immoo isa viidiyoo itti adda ba'e jechuudha. Kana booddee mallattoon bakki kuni bakka nuti harka walitti rukunne fakkeenyaaf yeroo isin agartanii bakka harki walitti rukutameera jechuudha. So amma kana booda xiqqoo gara boodaatti siqeera kuni haala kanaan irra nan oolche jechuudha. Erga nan oolchee booddee kana nan balleessa jechuudha. Maaliif inni balleesse kuni isa viidiyoo irraati jechuudha. Okay, amma kana booda taphachiisee nan ilaala. Namooti akkaawuntii kanaaf haaraa taatanii follow gochuun dagatiin akkasumas illee laayikii godhaa, koomentii waaw walirra oolee jira jechuudha. Erga walirra oolee booddee maalan godha seevii nan godha jechuudha. Yoon itti bu'ee kuni walirraa caca'uu danda'a waan ta'eef seevii godhee lammaffaa editii godha waan ta'eef maalan godha kana tokkodhaani kana 50 nan keedda. Soo kanaan booddee kana nan bana export nan godha jechuudha. Haala kanaanii kana sagalee keenyaaf viidiyoo keenya walirra oolchuu dandeenya. Soo kanaan booddee yoo editii gochuu barbaanne amma gaa kukkunnee iddoo gidduudha dogoggora qabu sirreessuu yoo barbaanne viidiyoo sama exportii goone akka haaraatti finne editii ni goonaa jechuudha. Barnoota keenya irraa kana fakkaata akkasiin baay'ee irraa fayyadamtan abdii guddaan qaba. Namooti viidiyoo dheeraa barbaadan immoo karaa YouTube chaanalii Koteeraa Digital Skill kan jedhu YouTube irra deemtanii searchii gootanii argachuu ni dandeessu. Soo achirraan hordofaa isiniin jedha. Yaada keessan komentii jalatti barreessaa. Namooti akkaawuntii kanaaf haaraa taatan follow gochuun dagatina. Galatooma.